Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 baafadhaa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 6 warra wangeela qabdan moobaayilii irraa soodii qabdan daddafaa baafadhaa. Mee nafaan dubbisaa warra dubbisuu dandeessan. Ati yaa Beetliheem jedha. Ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaa irra hin xinnaattu. Si keessaa kan mo'u tokko saba koo Israa'eliin kan bulchu imbaa kan jedhu jira. Ameen. Harka ol kaafadhaa. Ati yaa Beetliheem jedha. Ishee Yihuudaa keessaa jedha. Mandaroota gurguddoota Yihuudaa jedha. Hundumaa irra hin xinnaattu jedha. Maal hin taatu? Jedha radeebiyaa. Nama sana harka qabaas immoo hin xinnaattu jedhaani. Maal hin taatu? Yoo hin xinnaanne harka chollaa gaafadhaa. Sagalee kana dhaga'ee namni xinnaatu hin jiru. Jedhame ani ammaa jalqabee jedha. Maal hin ta'u? Yoo hin xinnaan. Gaa'illi kee maal hin ta'u? Hojiin kee maal hin ta'u? Mindaan kee maal hin ta'u? Sagalee bareedduu tokkoon hin xinnaadhu kana booda jedha. Beetliheem mandara malee magaalaa miti. Beetliheem gaafa jedhu mandara jechuun hamma magaalaa kan ga'u miti. Bethlehem Senansha kan jedhu Bethlehem is a city with a population of about 25,000. Namoonni Bethlehem keessa jiraatan namoota 25,000 duwwaa. Baay'ina meeqa qabdi? 25,000. Mandarri kun mandara kamiiti? Mandara baay'ee xiqqoo. Mandara kanaanii sagaleen tokko dhufee maal ittiin jedhee ati yaa Bethlehem ishee Yihuudaa keessaa mandaroota gurguddoota hundumaa irra maal hin taatu? Hin xinnaattu. Arga fadhame an hin xinnaadhu jedha. Nama simbiraatiin hin xinnaattu moo hin xinnaattu jedhani. Boksiin hin jenne harkaan qabaa gaafadha hin xinnaattu moo hin guddattaa jedha gaafadhaati. Namni hin xinnaadhu tamara kun gaafadha. Nam faarfadha hin xinnaadhu. Nan hojjedha hin xinnaadhu. Nan nagada hin xinnaadhu. Labsi tokko lama sadi bara jiraattu xinnaachuu kee namni argin guddachuu kee namni argu. Xinnaattu mandaroota Yihuudaa gurguddoota hundumaa irra maal hin taatu? Baay'inni uummata Beetliheem keessa jiraattu kun 25,000 kana keessa maal jedhu Waaqayyo sagalee isaa ergee si keessaa kan mo'u tokko si keessaa Israa'eliin kan bulchu hin baay'e. Dabalame si keessaa tokko kan mo'u lama Israa'eliin iyyuu kan bulchu achuma keessaa maal ta'a? Imba mandara xinnoo tokko keessaa Waaqayyo maal jeetti dubbate si keessaa namatu dhalata jedhe. Artol kaafan waldaa kana keessaa namatu dhalata. Warri dhalatanii anattan hin shakkitan taanaan jabeessaa ameen jedha ayyaati. Si keessaa kan mo'u imba lama kan biraadha bulchu keessaa ba'a. Mandaruma Beetliheem kana keessaa maal ta'a? In baay'e. Arkan Surabaya na keessa jedhani. Kan mautu baay'eedha. Yoo dhibee na keessaa kan mo'ummaa tarkuu gaafadha. Faarfannaan moo hin baa mucaan alatti mucaan mo'uudha. Yelaa Tivilla Tiana Sakia. Eenyuun akka ta'e hin beeku namoota gubaa kana keessa alaabaa baatanii deemanii argi. Maal na Waaqayyo alaabaa mo'ichanitti kennaa ergaati borga nama labsituudha inni kun naan jedhe Waaqayyo eenyuun akka ta'e hin beeku qeena baakee. Sawa baay'een qabanii. Suuqii bareedaan qabanii naggaadee beekamaa miti alaaf keessa deemanii asuma cinna laakiin taane har'a garuu si keessaa kan mo'u tokko hin baay'ite min jettaati. Mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaa irra maal hin taatu? Hin xinnaattu. Iyyi manuma sibiraa caalchisi ani hin xinnaadhu jedha ayyaati. Hoolaa si'akaa. Amen. Me ori nafsu dan desa to iyime ani tinadu ni yedi. Tinadu. Ati malin tat. Mikia shalama lati mal jeda. Mikia shalama istetu anda mereka tu bisa. Ati ya Beetliheem mandara tinno nanai. Mandara kami mandara tinno nanai. Mandara sana namni mal tibeka tinno tibeka.
Hojiin kee maal? Xinnoo. Nagadi kee maal? Xinnoo. Suuqii akkamii bante? Xinnoo. Hojii akkamii hojjetta? Xinnoo. Waan akkamiin yaadaa jirta? Waama xinnoo tokko yaadaa jira. Har'a garuu sagaleen dhufeera. Har'aa jalqabdee waan xinnoo yaaddu, waan xinnoo hojjettu, waan xinnoo nyaattu. Warri waan xinnootti jiraatan amin jedha. Warri waan xinnoo keessa qabne marga keessa tolu gaafadhu. Sagaleen si qaba. Waaqayyo waan atti meera. Har'aa jalqabdee xinnoo jechaan deemtu, guddaa jechaa deemta Mariyaati. Amen. Ati yaa Beeteliyem mandara xinnoo nana maqaan ishee xinnoo akkuma turatti kan Waaqayyo ganama kana dhaqitti naaminaan jedhe mee eenyuudhaat harka kicha lakkafatta hin xinnaattu jedhinaan jedhe Waaqayyo. Maal hin taatu? Mee namni xinnaadhottan ilama mee tarree kanarraa meesin iyyaame hin xinnaadhu jedha. Nama as keessaa ba'ee maqaa biyyasaa maqaa mandarasaa ol kaasuun argaa jira. Jabeessaa ani hin xinnaadhu jedha iyyaati. Yoo hin xinnaan hin guddata. Sagalee bareedamee ol ka'e akka nama kooree nama dhuti. Ani kana booddee nama guddaan ta'a jedha. Tokko lama dubbat ani kana booddee nama guddaan ta'a jedha iyyaati. Nama lama nama sadii irra deemi ilaaleeti ani hin xinnaadhu ergaan dhaga'e jedhaani. Jari ani hin xinnaadhu sagalee tunaa dhufe jedhatti maa warri hin xinnaanne iyyaa wal faana ameeni. Norata maal hin taatu? Hin xinnaattu maal ennaan si keessa kan moo hin ba. Si keessa kan biyya bulchu maal ta'a hin ba. Amen. Yerga gabra baru wanta desun betu na keessa jedhime. Na keessa. Dua desa kan biyya bulchu desan jechaan jedhe na keessa. Na keessa. Kan moo edha. Kan biyya bulchu edha. Hin baari yiti. Warri maseen akka keessa goror gaafad ji'a tokko booda namni hojii xinnoo raajii guddaatti jira tokko si ta'eera. Ola sakama. Waan xinnoo irraa shiftitu waan guddaa. Har'a ganama sagaleen akkane Waaqayyo. Amen. Manni isaanii akkam xinnoo. Hojii isaanii xinnoo. Araddaan isaanii xinnoo. Anaan jedhiiti. Namni kana booddee jedha. Xinnootti nan beeku jedha. Warra magaalaa jedhan borga nama jalqabee hojii guddaa. Laaroo sakya. Mana kam ijaarta xinnoon jettu mana guddaa. Men waan guddaatan. Sirra lafa maqaa Yesuus Kiristoos. Har'a galgalame tokko lama waan raaja waan dubbadha waan qotudha qillabsinaan jedhe. Abbaa kee namni xinnootti beeku karaa kee guddaata. Yaa Beeteliyem ishee Yihudaa keessa. Of dandeessu jechuudha hirkattu. Yaa Beeteliyem ishee Yihudaa keessa. Ati mandaroota gurguddoota hundi warra maal hin taatu? Baay'inni nama sheeyyuu 25 waan dhagaroo kadhe si keessaa waa baay'ee. Maaloo fi Yesuus nama mandarritti hin boonu har'a ganama nan dibanaa jedhe Yesuus. Hojii xinnoorraa hojii guddaa. Mana xinnoo ijaartu mana guddaa. Waan xinnoo nagaddi waan guddaa. Sibra cabbat yo kadude yo karka yo kamile wanguda la nasaret jiya baba nikanya na ruto wana kami wanguda nyati ke wana kami harambore salbaji funandu mandere ndatu boroke sandemtu sagalen si video fe umari gali chati wanguda sirati dangalasa wai wala kami iska machenonya amen wanta jitti noronna ban warri tajaajul harka jolla kabata amen nama mootiin jaallate maaltu ta'a farda mootii yaman farda warra mandaraa farda mootii nama namni xinnootti beeku nama safarri xinnootti beeku nama hiriyyaan xinnootti beeku meeqa barattee xinnoo barattee maal meeqa nyaatti waan xinnoo nyaatti har'a galgala garuu inni waaqaaf lafa uume ilmi Waaqayyoo nama namni xinnootti beeku nama 12 ola saya fala nama intilatu jara Yesuus
lakkoofsa Itoophiyaatti